Tole ashama arkafone kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel kiyya bakka jirtan maraatti nagaan siniif baay'atu obboloota koo hundumti keessan akkam jirtu nagaa jirtu an obboleettiin keessan nagaa irraa fagootuudhaan qaba inni nagaa koo baay'isee nagaa koo ta'e maqaan isaa eebbifamu gooftaan koo egaar akkuma beekamu dursa otoon waanin hojjechuu barbaadeen dubbatiin warreen aaraa taatan channel kanaaf subscribe gochuudhaani maatii kiyya ta'a isiniin jechuun barbaada jaalalaan isin gaafadha egaa guyyaa har'aa immoo wanti hojjechuun barbaade kuushari nyaata jedhamuun hojjedhachuudha kuushari hundi keessan beekuu dandeessu kunoo wantum tafe tokko iyyuu hin jiru roozinellee na bilchaachaatti jira hundi isaatu kunoo kanaan hojjetamachuudha kuushariini waan tafes yoo jiraate immoo ittiin dabalachuudha nafda kaameraa marratti jechuudha shunkurtiin kun gana nan guguba jechuudha gubata gana ibiddarratti zayitiidhaan bilchaate gubatachuudha gana inni kun immoo shunkurtii santiin qolleeti isaa hojjedhu inni kun kizbaraadha inni kun shunkurtii hadii qullubbii isa jennu inni kun makaronaa guddaa fi xiqqaa inni kun immoo shumburaa inni kun mano shumburaadha kun immoo atara keekii kun misiraa sa duudaa fi kikii isaati jechuudha kuni qimamidha kamul mi'eessa jechuudha kamul foolii isaa sintolcha mi'eessa kamulii fi maajii soogiddaa isadha kamul gurraachaa fi adiidha inni kun immoo akkasuma shaahariyyee kan jedhamudha inni kun immoo timaatimiidha timaatimin daakee inni kun saalsaadha jechuudha saalsaa isa kanatti dabalachuudha isinumatti agarsiisuudhaaf jedheetanii kunoo gaa akkuma beekamu shunkurtii zayitiin tinaqadha jechuudha distiin ho'itee jirti kunoo distiin ho'ee jira jechuudha shunkurtii tinaqadha kuno shunkurtii naqee jirachuudha kuno dura kana sinin agarsiifne makaroni jechuudha pasta jechuudha pastaan leetinamma pasta baay'ee miti xiqqoodha ana ta'u hundumaati waan ta'eef roozinillee kun amareef na bilchaate keessa bishaan sana naqee jirachuudha na duukaa bu'a kuno akkas shunkurtiin bilchaachaa jirachuudha kuno bilchaatee jira shunkurtiin timaatimiin tinaqachuudha kuno timaatimiin kuno shunkurtii adii fi qullubbii fi shunkurtii adii fi qullubbii kanaa fi kizbaraanti godhachuudha kuno asittillee shunkurtii gubuudhaaf jechuudha gurraachessuudhaaf shunkurtii asitti zayitii danfisee jirachuudha walumaan hojjannu
kuno shunkurtiin kun amma bilchaatee gurraacha fuudhee kuushari itti naqachuudha. Kuushari erga xumurame itti naqachuudha. Kuno kana fakkaata saamii gana amma soosii itti naquutan jira. Kuno kana fakkaata amma salsaa itti naqachuutti jirachuudha. Salsaa kuno salsa kana qasin nagar salsa kana ralle xiqqootti godhachuudha. Inni dura sakkanaati miti. Kuno sas kuno kunillee nama guba jechuudha. Spicy wayitii jechuudha. Waan nama gubuudha. Kanallee ittiin godhachuudha. Baay'ee nama gubu jechuudha. Xiqqoo isheetti gootan hin gaadha jechuudha. Madaameen koo barbarree kana waan nama gubu jaalatti jechuudha. Bakka xiqquma itti godhachuudha. Kuno qimamitti naquufanii maajii fi kammuul bahaarati jechuudha. Kamul foolii isaan namatti tola achi keessa jechuudha. Kuno shunkurtiin kunis gaa jirachuudha. Diimachuu qaba gana gurraacha'uu qaba gubachuu qaba jechuudha. Baasuuttan jirachuudha kuno shunkurticha jechuudha. Kuno baasee jirachuudha. Akkasitti eenyu ta'u jechuudha. Waan gubate isinitti hin fakkaatiin hin gubanne diimaa isaatti ba'ee kaameeraa jechuudha. Kuno kunillee gahee jirachuudha. Jirachuudha itti naquuftan jira. Madaamni godhuutti jirti. Ariifachaatan jirachuudha. Nyaachuudhaaf jechuudha. Atar kiikitti itti naqachuudha. Atara misira itti naqachuudha. Misira duudaa fi kiikii jechuudha. akkamiin misirata kuushari jedhama nyaanni kun jechuudha. Warri hin beekne madaamii keessanii hojjettanii qammasiisuu dandeessu. Mana keessanitti illee hojjedhaa nyaadhaa isiniin jedha. Nyaata baay'ee ariifiidha bareeda. Qaaraa daakamee qaaraa wajjin nyaatama jechuudha. Qaaraa fi timaatimiin daakameetu faana nyaatama jechuudha. Isinin agarsiisa sallee jechuudha. Qaaraa kattiin daakee itti fayyadamu jechuudha. Kuno mallee makaroonii itti godhachuudha. Makaroonii paastaa jechuudha. Paastaa makarooniinis jira. Ana sanan jechuudha. Kuushari jechuun kanadha jechuudha. Sirriitti bilcheessu akkasitiin bilcheessanirraa baasu jechuudha. Sirriitti akka hin bukoofneef bukaawuun qabu jechuudha. Nama sirriitti hin bilcheessine seera'aatumaan bilcheesse jechuudha. Kuno qaadhuma irratti hin argitu waan bareedu jechuudha. Kuno makaroonii isa kanatti naqachuudha. ammallee kuno kanatti naqachuudha. Shahariyyee jedhamu kana achi shumburaanti naqachuudha. kun dafee bukachuudha. Xiqqooma ni darkuchiise jechuudha. Dafeetu bilchaata amallisaa jechuudha. Amalla dafee bilchaatu qaba. Isa roozii faana affeelamuudha. Shahariyyee jedhamu.
baay'ee abiyya keenya jechuudha. Amma ruuziin naafachuudha, ruuzitti naqachuudha. Argitanii xiqqoo naffeelee garuu baay'atee jira jechuudha. Namoota nyaatu hin jiru, madaamii kiyyatu nyaata jechuudha. Madaamii kiyyaa fi anatu nyaata jechuudha. Sababiin isaa ijoolleen alaa nyaatu yeroo tokko jechuudha. Ruuziillee kunoo jechuudha itti naqottan jira. Kunoo naqeera. kuushari jechuun isa kanadha. Warreen keessaa afanillee jiru jechuudha. Annaa wanta baay'ee walitti hojjedha jechuudha. Har'a xiqqoo miin isaa badaan mana jiru jechuudha. Akkasittiin wanti itti nama jechuudha. Kuushariin isa kanadha kunoo. Kunoo shunkurtii gubbaa isaa firfirsattuudha. Shunkurtii kana akkasitti kuushariin akkasitti hojjetama jechuudha. Kana fakkaata obboloota koo warreen chaanaala kanaaf aaraataatan ammallee jaalalaan isin gaafadha. Subscribe godhaatii daawul milikitii ishee agarsiiftu sana tuqaa yeroon viidiyoo gadhiise isinii dhufa. Nyaata garaagaraa hojjedhee isin gadhiisa jechuudha. Warreen moo jabaadhu lensa aizosh jabaadhu naan jettanii na bukkee dhaabbachaa jirtan guddaa galatoomaa baay'ee isin jaaladha isin kabajaa ijoollee Oromoo kooti jabaadhaan isin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin hangan dhufutti immoo nagaatti tura. Shalom jabaadhaa.